Okay, daawwattoota toora kanaa kutaa kana keessatti waa'ee Python if else statementii ilaalla. So sana gochuuf fakkeenyaaf if else statement jechuun decisionidha. Wanti tokko dhugaa yoo ta'e wanna biraa akka nu hojjetu, wanni tokko soba ta'e yoo ta'e immoo waan biraa akka nu hojjetu akkamittiin akka goosnu. Fakkeenyaaf high school yeroo barattan yaadattu barataan tokko kutaa tokko gara kutaa biraatti darbeera kan jennu yoo iskooriin isaa 50 ol ta'edha. So fakkeenyaaf average iskooriin isaa jechuudha. Meekaanii averagein barataa tokko kaanee 60 fide jennu. So piroograamiin keenya average kana irratti hundaa'e barataa sanaan darbiteetta yookaan hin darbine kan jedhu barbaanna average irratti hundaa'e fi isaanii jechuudha. So kana gochuu fi amma piriintiin alatti akka baasu kutaa duraanii irratti ilaalleerra waa iskiriiniitti erguudha. Print darbiteetta. Hin darbineenis jira mamoo. Baga gammaddee darbiteetta. Sorry. Baga gammaddee darbiteetta. Kan biraan immoo outputiin isaa maal ta'uu danda'a? Ni kufte. Sorry, as keessattidha kan nuti barreessinu quotationii kee galee. Ni kufte yookaan hin darbine. Hin darbine. Hin darbine jedha. Kufteettaa jechuudha. So kan akkamittiin manage goona conditionii irratti hundoofne. Amma lamaan isaa yoo keenye yeroo hundaa lamaan isaanii baga gammaddee darbiteetta hin dabarre kan jedhu baanu immoo akka kun dhufu hin barbaannu. Kanarratti depend taanee yookaan kanadha kan nuti gochuu barbaachistu. So yeroo akkasii maal nu barbaachisa? Conditional statementii nu barbaachisa jechuudha. So isaaf immoo optionii hedduu qabna. Inni tokko if else statementiin jira. Switch statement jira kan barbaanne fayyadamnee hojjechuu dandeenya jechuudha. So C++ keessatti ni beektu asirrattis if jennee jalqabna. If jennee conditionii sana barreessina. If bracketii keessatti conditioning keenya ishee kana dhagaa. If average is greater than or equal to 50 50 ol yoo ta'e seerri isaa darbedhani asirra kolonii keenyaan ilaaga. C++ keessatti bracketii fayyadamnee hojjenna curly brace. Asirratti garuu hin jiru. Kolonii kana goone enter jennaan. Interii yeroo xunnu automaatikaalii kun jirti taanaan kana jala dhuftee galti ilaala asitti taabii uumte jechuudha. So kana ol finnee asitti deebifna jechaadha. Taabii goona. So taabiin baay'ee murteessituudha Pythonii keessatti. Kana jechuun himi kun yookaan statementiin kun isa gubbaa kana jala jirti jechuudha. Yoo wanti kun dhugaa ta'e kana nu baasaa jechuudha. Yoo hin taane ta'e else jennee isas akkasuma goone taabii goonee barreessina jechuudha. So yoo dhugaa ta'e 50 ol yoo ta'e kana qofa ba'a. Yoo inni gubbaa soba ta'e jechuun immoo reversii isaatiin less than 50 ta'a 49 gadi jechuudha. So yeroo sana immoo hin darbine kan jedhu baasaa jechuudha piroograamiin keenya. Mee haa ilaallu. Raan. Ilaala amma tokko qofa bahe output irra tokko qofa qabna. Baga gammaddee darbiteetta. Maaliif average scoreii kan nuti addanaa qabnu 60. Mee 45 yoo goone outputiin isaa maal ta'a? Raan. Hin darbine jedhee baaseera jechuudha. Kana jechuun conditional statementii fayyadamaa irra himichi dhugaa yoo ta'e isa jalqabaa hojjeta. Soba yoo ta'e isa itti aanu hojjeta jechuudha. Okay? Bifa kanaan hojjeta jechuudha. So mee average amma asitti gashuun ofiisaan akka inni nu haa gaafatu goonu. Inputii keyboard irraa akka inni fudhatu. So maybe average is equal to jedheen data type isaa dura integeritti jijjiiruu qabna. So asirratti input jenna. Keyboard irraa akka inni inputii fudhatuuf. Average kee seensisi. Seensisi jedhee nu gaafata. Isa boodan galchina. Of course asirraa wanti dhufu stringii waan ta'eef average kana gara integeritti yookaan floatitti jijjiiruu qabna. Kutaa lammaffaa ilaalaa warri waa'een kanaa isiniin galle achirratti dubbanneerra waa'ee castingii. So amma gaa user irraa fudhata jechuudha inputii. Jalqaba staatikii kennine turraan amma ilaalaa asitti na gaafachaa jira. Average kee seensisi. 90 yoon galchee darbiteetta naan jechuu qaba amma yeroon interii tuqu jechuudha asumarraa ilaalaa. Baga gammaddee darbiteetta naan jedhe. Amma siraan yeroo goonu immoo meeka'ee barataan suni 35 fide. Asitti amma interiyoon jedhee hin darbine jedhee naa baase jechuudha. So bifa kanaan loopii manage gochuu dandeenya. Kanuma immoo guddisne kan gireedii barataa baasu gochuu dandeenya. Fakkeenyaaf total marketii jijjiirra kana qabxii kee jennee qabxii kee seensisi. Sorry. Seensisi. Kanaafuu asitti qabxii keessa jettu asuma kanatti jijjiirra. Sorry. Copy paste gochuuf asii variable name isaa qofa jijjiiraa. So amma grade yeroo kennan warra university jirtan beektu
barataan tokko 90 yoo fide gireediin isaa maal ta'a? Eedha. Ittaansee immoo ammaara optionii baay'ee jira si gaalaadhaan rakkoo kan ta'u. Optionii baay'ee waan jiruuf eliifii fayyadamnaa jechuudha. Eliif qabxiin keenya immoo qabxiin barataa sanaa yoo ka'ee 80 ol ta'e argatama barataan kuni. Kun A plus dha 90 ol A plus dha. So kan nuti print goonu barataa isa kanaafi print A 70 irra deebi'ee barreessaa olurra dheeni amma kanuun fayyadama yeroo qusachuudhaafi 70 ol yoo ta'e immoo maal argata barataan kuni B dha. Ittaansee kan jiru maalidha? Qabxiin kee 60 keessa yoo ta'e immoo caadha. Else amma 50tti yoo ta'e immoo daadha. 50 gadi immoo F dha waan ta'eef yoo ruuliin jijjiiramuu danda'a daadha. Else jenne maal goona gireediin isaa F goona jechuudha sitti. So kun maal hojjeta? Pirogiraamii nuti amma barreessine kuni inputii nuti galchinu qabxii variable jedhamu irra kaama. Variable akkuma beektan maqaa fe'atan itti kennu farda jechuu dandeessu yoo barbaadanii seerii tokko hin jiru. Kompiitarri waama isin itti kennitan qabata waan ta'eef rakkoo hin qabu. Kiiwordiin ta'in malee jechuudha. So qabxii sana nuti galchine 90 caala moo hin caalu jedhee cheekii godha. Yoo 90 yookaan isaa ol ta'e A plus kennaaf. Yoo 80 keessa ta'e immoo A kennaaf. 70 kee taanaan B. Akkas gochaa deemaa jechuudha amma dhumaatti. So haa ilaallu mee hojiidhaan raan nagaafataa irra laalaa gaama. Qabxii kee seensisi. 75 yoon godhe amma inter yeroon jedhu gireediin barataa kanaa B ta'uu qaba. Mee haa ilaallu inter hin jedhasi. B godhe argateera jechuudha sooftiweeriin keenya hojjetaa jira. Do it again. Amma immoo 95 fide barataan. Akka seeraatti A plus ta'uu qaba gireediinsa. Haa ilaallu. A plus. Amma immoo haa kuffifnu. Mee barataa sana fidhannu 35 fide. Inter yeroo jennu F argatee jechuudha. So bifa kanaan conditionii keenya manipulate gochuu dandeenya jechaadha. If else if jechuudha kun amma C plus plus irratti kana akkas jettanii barreessitu turte. Else if jedhama Java afaa irratti. Asirratti immoo elif jenna. Elif jenna kolonii kana irraanfatinaa booda yeroo shaakaltan. Kolonii kana inter ergattanii taabii uumaan. Taabiin wasaanyidha Python irratti. Taabiin tokko jiraachuu qaba jechuudha. So bifa kanaan if else fayyadamuu dandeenya. Kutaa sattaan irratti immoo maal ilaalla? Ittaansanii for loopii Python keessatti akkamitti akka fayyadamnu ilaalla. Isas do'achuu hin dagatinaa jechuudha.